Oduuleen guyyaaraan tanaa gurguddoon sii kunooti itti dhiyaadda guutuu viidiyoo kana daawwadda walii dabarsa. Lolli biyya Yuukireenii fi Raashaadha akka malee owwaa deemaa jira. Guyyaa edaa sa'aa 4 ol yoo xiqqaate misaa'el 200 oliin Raashaan Yuukireen dhoyitee jirti. Akkasumas Yuukireenis Raashaa toora misaa'ela 175 oliin dhoyitee jirti jaaniiti oduun adda addaa himaa jirti. Loluma kana keessatti pirezidaantii Yuukireen Zelenskiin pirezidaantii Raashaadha nama gartee ilmaan namaati rifaatuun qabne jee isa gartee warra miidiyaatti himee jira. Faxina waraanni Raashaadha biyya Yuukireen keessatti lola itti oofaa jiru ummata waraana biyya Yuukireen hafuura itti kutaa jira. Akkuma gartee oduun adda addaa baatutti yeroo ammaan tana dildila guddaa kan gartee magaalaa Kirsanitti fi magaalota biraa gartee wal qunnamsiisu waraanni Raashaadha fudhatee jira. Akka ja'anitti yeroo gabaabduu keessatti magaalaa Kirsan tana waraanni Raashaadha yoo fudhate lafti tuni gartee lafa qaceellotti murteessituu waan taateef jecha meeshaalee waraanaa tan gartee Yuukireen irraa karaa Kiyev irraa kaatee karaa gartee dirree lolaa tanaas dhuftu adda muranii biyyoota lameen gartee bikka lamatti adda baasuu ni danda'anii. Kana jechuun lola gartee warra lolu jiru akkasitti hacuucanii isaan hunda gartee qawwee lafa kaayan goosisuu ni danda'anii jaanitti odeessaa jiru. Lolli kuni yeroo gabaabduu keessatti ni dhaabbataa jaanii yeroo haasawaa jiran amma gartee akka malee jabaatee innaawaa magaalaa gartee gurguddoo Yuukireen keessatti yeroo ammaan tana qurreentii illeen akka hin jirretti hisaabbamaa jira. Kuni gaa akkuma gartee quba qabdanitti hoggaa Yuukireen Raashaa dhoytu Raashaanis humna sanirra jabduutiin Yuukireen dhawaa jirti. Akkuma kanatti lolli kuni yoo xiqqaate amata 2 oliif deemaa jira. San qofa odoo hin taane lubbuun ilmaan namaatii fi akkasumas sanitti horiin adda addaatilleen itti dhumaati. Pirezidaantiin Ameerikaa haareenii Doonaald Tiraamp lola kana gartee yeroo gabaabdutti ni xumursiisa takkaa'u ni dhaabaa jaaniiti namni adda addaa haasawaa jira jechuudha. Xayyaarri Azerbaajaan kufee nama 38 lubbuu isaanii eega dabarse booda namni 29 dhukkubuma takkaa'u gartee madaa'uudhaan bahee jira jaanii oduun adda addaa himaa jirti. Kunis xayyaarri karaa Azerbaajaan irraa ka'ee odoo karaa Raashaa deemu haalli qilleensaa rakkisaa itti ta'e takkaa'u gartee barartuu adda addaa tan beekamneetu motoora isaa dhawee akkasitti xayyaara kana kuffisee jaaniiti irraa haasawaa jiran. Viidiyooleen sooshaal miidiyaa irra yeroo ammaan tanaa olii gad deemaa jiru akka agarsiisutti warreen gartee xayyaara sanirra jiran yeroo isaan shaadaa qabachaa gartee rabbii kadhachaa jiran guututti ni agarsiisa. Akkasumas sanitti gartee namni gartee na duuba gartan kun yoo du'ee fi yoo jiraate namni beeku hin jiru garuu namni 38 dhumuusaa miidiyaaleen adda addaa himaa jira. Ilmi pirezidaantii Tarkiyyee Tayyip Erdogan hiriira guddaa kan biyya Israa'el balaaleffatu qopheessee achi gubbaatti gartee haasawa dheeraa godhee jira. Akka gartee hiriira kanatti haasoo inni godhe keessaa Israa'el adaba godhachuu diddee kunoo ummata lafarraa fixaa jirti. Akkasumas arra gartee masgiida kana fudhatti boru lafa tana fudhatti achi booda gartee Alaqsaa fudhachuu deemti. Dubagaa nuti akka ummata gartee biyya Tarkiyyeetti deemnee biyya san dheeynee ummata keenya ummata islaamaa gartee nagee buusuu fi qabnaa jee haasawa achirra godhee jira. Akka gartee bilaaljuutti amma dura isinii meetiin ture Tarkiyyeen lafa jalaanis Israa'el hojii daleeydi ifattis gartee agartanii jirtan yeroo gartee biyya Siiriyaa tanallee kan warra gartee HTS kanaa hojii daleeydi warra Kurdiidhaa gama kaaniin firraa dhoorkaa jarri gartee poolitikaa addaa taphata poolitikaan isaanii kuni yeroo matakkallee hin beekamu mee waan inni godhuuf taa'u fuuluma dura arkuu teenya. Dura deemaan biyya Siiriyaadhaa kan ammaan tana Siiriyaa bulchaa jiru riphee loltoota isaanii wajjin tokko ta'anii biyya fudhatan san yeroo ammaan tana akka jiranitti gartee diiganii karaa raayyaa ittisa biyyaa haareetti jaaruudhaaf murteessanii jiran. Wanni kana kan godhe eega gartee mootummoota addaa mootummoota Ameerikaatii fi akkasumas warra Yuroopiyooti wajjin haasawa Damaaskasii godhan akkuma torbaan dabree isin himaa ture warra Tarkiitii wajjinis haasawa godhaa turanii kana keessatti warri hirmaatiin ilaamaan tanaa warra Kurdii qofa. Warri Kurdiidhaa nuti jara kanaa hojii gartee qawwee teenya lafa keenyee mootummaa takkaa'u gartee biyya kophaadhaa biyya waliinii hin jaarru ja'aniiti yeroo ammaan tanaa ta'anii isaan eegaa jiran. Akka Tarkiin jettutti
jarrisan guutuu isaanii qawwee isaanii lafa kaayanii yoo nagayaan jiraatan malee nuti isaanis gartee biyya san keessaa fixuuf teenya jettee Tarkiin guyyaarraan tanaa dubbatee jira. Kuni gaa wanni isin garsiisu ammallee waraanni Tarkiyyeedhaa Siiriyaa keessa hedduutu jira. Warreen gartee warra HTS kana gargaaree mootummaa President Assad garagalchee kana jechuudha. Dubagaa waan waraana gartee ammallee waraana lafaallee qaban jecha lafa Siiriyaa keessa waan qabaniif waraana samiirraatii wajjin jara Kurdii kana yeroo adda addaa torbaanuma dabree kana dhawaa turan. Ammallee gartee yoo isaan qawwee isaanii lafa kaayanii mootummaa wajjin walitti ni hidhanne isteeta haaree ijaaruu kana Tarkiin dura dhaabbatti. Saniifuu nuti ammallee gartee biyya san keessatti isaan awwaaluu teenyaa jee dubbatee jira jechuudha. Hojjettoonni World Bankidha Itoophiyaan liqii sirri jirtu kafaluun dandeessu oduun jettu miliixee baatee jirti. Akkuma beektanitti torbaanuma muraasa kana dura Itoophiyaan IMF irraa toora biiliyoona 3.4 maallaqa Ameerikaadhaa fudhattee turte. Maallaqni kunis liqii waan ta'e jecha yeroo ammaan tanaatti Itoophiyaan akkaataa gartee maallaqa kana itti kafaluu dandeessu. Warra IMF itti himtee maallaqa san fudhachuun isiidhaa beekama. Garuu oduun gartee miliixee baatetuun akka jettutti Itoophiyaan maallaqa liqeeffatte kana kafaluudhaaf akka gartee shakkii qaban dalayidoonni walitti himanii jiran. Akkuma bizinesoota biraatti yeroo gartee World Bankiin maallaqa namaa liqeessu dura gartee akkaataa maallaqa kana itti kafaluufii dandeessu laalaniiti eega san qu'atan booda maallaqa sii liqeessan jechuudha. Saniifuu wanni ammaan tana gartee miliixee baatetuuni waan biraa tan gartee lafa jalatti ifatti gartee jara warra dalayiduu IMF tana in amansiisiniitu jira waan jedhamu mul'isaa jira jechuudha. Gama kaaniin Itoophiyaan maallaqa digital currency jedhamee beekamu takkaa'u maallaqa gartee digitaaliidhaa itti fayyadamuudhaaf fadhinnaa qabaachuu isiidhaa ibsitee jirti. Akkuma gartee quba qabdanitti warreen gartee BRICS keessa jiru digital currency takkaa'u crypto currency itti fayyadamuudhaaf fadhinnaa gurguddoo akka qaban President Putin illeen amma dura dubbatee ture. Dubagaa wanni tuni Itoophiyaadhaaf waan gaarii fakkaatti. Yoo digital currency gartee karaa ifatti gartee akkatti hojjetamu kan ta'u taate inumaatu gartee maallaqa olii gad erguu fi akkasitti daldala adda addaa itti dalaguudhaaf digital currency kuni ni tolaa jedhanii irraa haasawaa jiran. Kun immoo waan gaarii fakkaatti. Dhuma oduu irratti President Trump footoo gartee isaa fi Obama agarsiisu tana True Social gubbaa irratti maxxansee yeroo gartee nama pirezidantiin taatu siin jee bika paartii teettee gartuu kana fakkaatti jechuudhaan qishnaa pirezidantii Obama irraa godhaa jira. Oduun gaa tana fakkaatti viidiyoo biraatti ammoo deebinu nagee jiraadha.